Fataan hamaan kana isinirraa qabna. Isinirraa qabna. Eega dhokatee jiraate nama nuti eegaa. Almaana rawwaashaa moolidha. Nuufidha. Daanyoota keessan qaadii godha. Ulamaa keessan qaadii godha. Har'a uummanni honi qaadii isaanii goonee gara deemuu ni barbaachisa moo hin barbaachisu? Ni barbaachisa. Akki sun hin barbaachisu. Dubbiidhaan keessa galchinaa fi naas baasa saboonni kunooni jira. Injiru. Numan jirre. Numan jirre. Wali fira kajee harka walirra kaasoo ni jira. Waan akka ikhwaanaa faayee harka walirra ni jira. Namichi waa hodhu nama gaafata. Akka irraa nagayaan galan hin jiru jechuudha. Hin jiru haa jennuudha waliidhaan kani. Akka waliidhaan kani. Yoo akkas hin ta'in warri harka waliin lallaatu ni jira. Irra hamaan nama falfalaa, nama garii ajjeesu, kan garii maraachu, kan garii biyyaa baasu, gabroonfataan hamaan warra falfalaati. Warra sirrii nama godhu. Hangarii firraa maraan, hangarii godhu, hangarii biyyaa baasu, ammoo gaarabbumaa taasise, ammoo gurabbiin taasise, falfalli nama miidha, qabiirri kasii yoo jiraate, obboleessoo isiniif qajeelchina, falfala godhuun, sihirii godhuun, akka mootummaatitti iyyadda, akka shari'aatitti kufummaa yakka, nama sammee as baasa. Jiraa dura